zoona adda jira kutaa adda jira kami kan achi keessatti meeqatu qubatamee kan jedhamu gara 21 akka naannoo kana akaakii bara jedhaniiru maqaa isaa Buraayuu Muloo Sabbataawaas akka isaan jiranitti kaayera sulultaa walmaraa Addis district in East South Zone jedha Bora Liban Cuqqaalaa Lome Gimbichuu Adaama Adaa Dodot kuni lafu qotiisa lafu Oromoon irra jiru lafa naachuraalii horiin irra jiraate bineensi irra jiraate tulluu lagamaan adda addaa warra qabu kanarraa alaltuu jiddaa jedhee tulluu tolee kan jiru kana qabateera jechuudha master plan sun amma kanatti of ta'an amma kuni Oromiyaa inni kan ilaalu maappiin Oromiyaa nuti beeknu kabiraati kan isaan beekanii kan biraa namni keenya kanarratti xinnoo hubachuu qaba maappiin kun sirriidha moo sirrii miti eega kana fakkaata ta'e baay'ee gaarii mee naannoo kana immoo naalala naannoon kun lafa dhiphaadha miti lafatti akkana bal'atee guddatee otoo hin ta'in lafa dhiphaadha Finfinneen as jirti kuni afaan Oromoo kuni afaan Amaaraa dubbata kuni afaan Amaaraa dubbata warra Dabuubis jedhanidha asirra afaan Amaaraa dubbatama asiin afaan Amaaraa dubbatama kuni afaan Oromooti guddina jechuudha akkasitti amma isaan gaafa nutti himanii maappii Oromiyaa wajjin walitti qabanii nutti himan maappii gaafa himanii kunoo kuni Finfinneedha Finfinneen kun guddatee kan hin dhuunfanne beekamu bal'achaa deemu malee amma isaan kuni warra itti naanna'anii jiranidha kutaa Oromiyaa jechuudha Oromiyaa zone special zone warra jedhamu sana akkatti olaantu maa tokkositti fakkaatu maappiin Finfinnee kanadha naannoo Finfinnee daangaansaa kanadha yoomiyyuu daangaa Finfinnee himanii kanadha jedhanii mootummaan tokko gadi bahee daangaa sana limit godhee himeeru gaafa bal'atu sabbataa sin qabata gaafa bal'atu sulultaa sin qabata akaakii sin ibsaa gaafa nanii freshman university barachaa ture naannoo 1981 kotobeen afaan Oromoo dubbata baasiin karaa autobusiin karaa kotobeerraa dhufu afaan Oromoo dubbachaa dhufu namni yoo waa deemullee warruma afaan Oromoo dubbatu haala garuu kotobeen afaan Oromoo dubbatu waan biraa ta'eera jechuudha akkasitti bal'atee dhuunfachaa deema jechuudha amma maal goone egaa isheen kuni overlap gooneeti walirra keenye superimpose gooneetu maappii lama walitti finne jechuudha master plaanii sanaa fi maappii Oromiyaa fi maappii Itoophiyaa walirratti finne master plaanii sun walitti qabatee jiru maal akka inni fidu hin argisiisu walirratti finneetu skeeliinsaa waa hundi kalkuleet ta'ee hojjetame jechuudha kanaaf Finfinneedha Umi distriiktii sana isaan amma qabata jedhanii akka magaalli spillover ta'ee magaalli lafa dhuunfatu akka magaalli lafa qabeenya naannoo dhuunfatu akka lafa qotisaa nyaatu biyya lafaatu beeka nutu qofaa miti biyyi isaan oksuu danda'an kuni gaafa nyaatame maaltu dhufaa isa jedhu sana amma isa kana keessaa baasne isa isaan jedhan sana kuni kutaa Arsiiti kuni amma akkuma jirutti naannoo isaan qabate sanadha kuni maal afaan maalii dubbata jenne si afaan Amaaraa Finfinnee maal dubbata kuni maal dubbata afaan kuni xinnoo tokko kuni maal fida aadaa afaan Amaaraa dubbatu ka afaan Amaaraa irratti barreessamu kuni Finfinnee wajjiniin kuni sadan wal argechuudha zooniin kibbaa zooniin Finfinnee zooniin Amaaraa wal argechuudha Oromiyaan eessa jiramu tokko kana gaafa magaalli baxachaa deeme Oromiyaan maal ta'a lamatti cabachuu kana booda identity gaafatamu gosa Gimbichuu jettamu gosa Galaan jettamu ya aadaa ya maali kana booda deebistee biyya sanattu abbaa taate pirezidaantii taate waan fedhe taate kana deebistee reenisteetu aadaan takkaa irraa bannaan muka miti deebisteen dhaabatu saayikooloojiin uummataa kanarraa bannaan afaan uummataa kanarraa bannaan sanyii miti hin facaasu so egaa suni kana kuni keessaa bahee kan nuti abjoonnu kana
maafin Oromiyaa sila akka jedhamutti. Inni isa dur irraa caccabaa dhufe inni Walloo keessaa caccabee inni asirraan gama Wambaraatti caccabee maal ta'e karaa adda addaa uummatoota inni ta'e expect inni nuti goonu kana.